Kau mata Lama Arab sinati. Fadlu Asirratti Fadlu. waan akkanaa hin haasaa. Adam Arab sitee bilisoo muiddamu. Hawaasa Dagai. Munira, Ati Arab sitee bilisoo muidda nama sin Arab muidda. laalammata si ol baatu sanaatu baalaqiidha malee silaa nama Amma isin Arab sin bangisti dha kuuleen Arab sin kuulee yoo bangisti dha bro. asirra ol baate mee maaltiin maaltu kan haasawni kee hundi taa'abtu Kuulee bangisti dha dis. Wallahi billah kuulee si caalti meeshaa si kan nana so kuulee rakkabanii bareeda abdi. jantaa jijjiire meenuu raadichi fadlu atis miisaan. mee ajanda jijjiira miira keessaa ba'e Wallahi aboo billah kuulee jechuun kuulee jiraami. harree namantii respektiin Wallahi billahi. Maqaa dhiiraa sirraa kana fuudhanii osoo kuulee kennanii meeshaa kana sirraa fuudhanii osoo jijjiiranii beekta. maal beektaa mitaati dhalaa bira teessee of faarsuu Hai, dhalaan maal rakkina qaba dhalaan kabajaa qabdii bar. Dhalaa jette dhalaan arrabsiin bandaati. Dhalaan sadarkaa qabdii. hojiidha malee afaaniin asirra teessee dharra qinjattu dhalumaa xarratti abo Amma qamaa jirta ati qamaatee haasaa tamoo. boho hina kee kana ofirraa kuffisi Kalaas firaa usunni haasawaati daabuu kana asirra ol baatee Kuulee mangistiidha kuulee tumi dhalaan tumi dhalaan mangisti ammallee. Dai. jara kenna arramte saaroo kaamiti waan barbaadeessuun qabu Ani sin arrabsa. afaan walitti Ani sadeen arrabse bara arrabsaa galaa yoo walii galuun danda'e addanuusaa ka'u bareedaante arraba keessaa baame sun hundinuu. Hai, ani waan barbaade haasa'uu danda'a bar mirga qaba abboo. mee maaroo Dhala jiran kalaas dhiisa. Kadiiru adam maal taatiin qamaa jirta moo akkam abdiin. kee guutuu haasawuma kana haasaa ummata sobaa jirta yoo Maal rakkina qabana? fuutee bultii dhiira jechuun ka fuudhee bultii jaarratee ilmaan qabatee akkasitti jiraatu ka dhiiree jiru dubartii afur bitatti ka fuudhee Akka amma abjuu haasaa harta bar. akkanaan nama godhaa bar Abjuu haasaa harta har. ijoollee dhala haasaa keetti kaafatu Amma ati hinaaffaa ati amma hinaaffaa deemaa hartaa caqasi. Fadlu dhiiseeti jaalmarroon jaartiin Sooretti. guutuutti namni Wallaahi namni qaba. maatii qabu akkanan jiru asirratti viidiyoon Wallaahi qaba. osoo maatii qabaatee viidiyoon baatee waa'ee saalaa kana haasoitu jedha Naaga isitti ma. Ani nama ofii amanee deemu caqasi. fuullee faa warra haasaa keekisi argi Easy. Kuuleen nama rikaardii qabdu yoo maqaan keetii ashookaa taate kuuleen rikaardii qabdu ebboo. Kuuleen jabdu bar. warra haasaa keekisi arkelaa jee hitan fuullee Ati inni naaf tere inni naaf tere atama kuuleen mangisti ilaal. haasaa Hinaaffaan jiru jaalmarroo miira keessaa ba'a fadlu. Sooretti. akka ariifaan nama arrabsaa jiru yaa Sooretti. Alama bee sooretti mee gaafisi gaafadha. mee usaa waliin nu dhiisaa Ayyee. Mee amma ni yeroo saddeet na arrabse anis arrabse. dhama Inni ni aare irra laalin. Ni aare miira keessa. Na arrabsaa nama Namni gammatu. tokko bizee aare tokko jalaa qabbaneessaa. Maal aara way jaartii isaa jalaa godhee ebboo maal aarama. oo maal waa'ee godhaa waan Laa ta'uun qabu atis. Nai aaruun qabu gaa gudama yoo. Wallaahi billaa kana osoo jaa. harree ni beeyta ka harree karan jechuu ni beeyta malee Muniira mangudummaa keessaa moo jaraata. Fadlu namni afaan Abu wallaahi gowwaa namaati wallaahi miskiina namaati moo. Fadlu Fadlu aboo nama dhageessanii uummata maal akkuma shamara wacaa ooltan mee shamarran takkaa usaabo maaroo Yaa. maaroo mee nama dhaga'utti dubbataniiti tokkoffaa dhageeffadhu nullee as keessa jirra bar qabadhu ni waan jeejee fudhatu ayyee. woo usaa kamee takkaa maal wacaa ooltan astagfirullah asirra bihee rispektii kabajaa namarraa fixa asirra ol bihee Fila waan gootu fadlu waan gootu tokkoffaa miira keessaa bahi maaliifuu beeyta bakka tana erga dhufte yaani erga tiktok kana dhufte balaa qalaa jiru hunda danda'uudha qabda. Haasaya hunda immoo akka inni itti mee dhageeffadhu kaa innis danda'uu qaba. obboleessa kiyya ilamee na dhageeffadhu kaa dura. Kun waan ta'eef namutti danda'uu qabdu. Namuu yaada isaa dabarfachuu haasaa'uudha si. Dabarfachuu wal arrabsuu ni miti kaa'ee labara wal arrabsuu ni miti nama tokko dogongora qabaa yoo argite yaani kenti akka ati yaaddutti dogongorri yoo sitti mul'ate caalii arga. Haasaa hin taane haasaa jira sii galee. As jala teessee. Tayyib caalii arganii amansiisi kaa ati baramma ila dhageeffadhu inni ila. Jette hanni bar nama arrabsu jira garuu nama arrabsu jira. Mee nama dhage. Nama dhageeffachuu aadaa godhama. Ila wal dhageeffachuu aadaa godhama waliin. Ila wal moo'achuu qofaaf osoo hin taane wal dhageeffachuu aadaa godha wal arrabsuu wal dhageeffachuu wal gorsuu. Rakkoon qabu bara. Ila mee fadlu takkana dhageeffadhu dhiifama waliin obboleessa kiyya qaalii dhiifama waliin dhageeffadhu. Mucaan keessa kukkutuu ture nu arrabsuu ture wallaahi dhuguma.